Akkam jirtu kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Oduu wayitaawaa kan biyya keessattii fi kan biyya alaa qabannee isiniif dhiyeessina. Itti bohaaraan immoo affeerraa keenya. Akkasumas laayik, sheer, sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Kallattiin gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itoophiyaan biyyoota addunyaa shanan lammiileen yookaan namoonni isaanii baay'een gargaarsa nyaataa hatattamaa barbaadan keessaa takka jedhamtee jirti. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu paarlaamaan Awurooppaa raawwiin nagaa fi dimookiraasii Itoophiyaa baay'ee gadi bu'aa ta'uu beeksisee jira. Nagaa fi dimookiraasii irratti hundaa'uudhaan qorannoo biyyoota 137 irratti gaggeeffameen Itoophiyaan sadarkaa 112ffaa irratti teettee jirti. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a Saalellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatti duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu fi tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan Itoophiyaa dabalatee biyyoota 75 irratti uggura viizaa keettee jirti. Uggurri viizaa Ameerikaan biyyoota irra keette kun eenyuun ilaallata kan jedhu qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turanii bariisoo ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Itoophiyaan biyyoota addunyaa shanan lammiileen yookaan namoonni baay'een isaanii gargaarsa nyaata hatattamaa barbaadan keessaa takka jedhamtee jirti. Mootummaan Itoophiyaa immoo qamadii baay'ee oomishnee jirra, sadarkaa nyaataan of danda'uu irra jirra jechuudhaan akka waan rakkoon hin jirretti uummata abdachiisaa jira. Faallaa kanaa immoo Itoophiyaatti namoonni miliyoona 15 ol hanga baatii adoolessa bara 2026tti gargaarsa hatattamaa barbaadu jechuudhaan ibsi bahee jira. Gabaasni haaraan dhaabbata sirna akeekkachiisa dursa beelaa marsariitii isaa irratti ji'a kana bahe Itoophiyaan hanga walakkaa bara 2026tti biyyoota shanan addunyaa irraa namoonni baay'inaan gargaarsa nyaata hatattamaa barbaadan keessaa tokko jechuudhaan ibsee jira. Kunis kan bara darbeeti wal bira qabamee ilaalamu xiqqoo fooyya'aa kan jedhe gabaasichi. Haalli amma jiru kun yoo hin jijjiiramne ta'e rakkoo hanqina nyaataa baay'ee ulfaataa ta'e keessa galuu dandeetti jedhamee jira. Akka dhaabbanni piroojeektii FEWS Net tilmaametti baatii adoolessaa bara 2026tti namoonni miliyoona 15 hanga miliyoona 15.9 ta'an Itoophiyaa keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataa kan mudatu yoo ta'u, kanneen keessaa dhibbeentaan 10 hanga 15 sadarkaa rakkoo nyaataa cimaaf kan saaxilaman ta'uu akkasumas kana olis sadarkaa garmalee hammaataa jedhame keessa galuu akka danda'an akeekkachiisee jira. Uummannis yookaan hawaasnis rakkoo kana hubachuudhaan of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuun kan isarraa eegamudha. Oduun itti aanu paarlaamaan Awurooppaa raawwiin nagaa fi dimookiraasii Itoophiyaa gadi bu'aa ta'uu beeksisee jira. Itoophiyaan qorannoo nagaa fi dimookiraasii jiddugalichi taasiseen biyyoota 137 keessaa 112ffaa irra kaa'ee jira. Kana jechuun baay'ee waan nama qaanessuudha. Jeequmsa siyaasa biyya keessattii fi waldhabdee ji'oopolitiksii humnoota alaa gaanfa Afrikaa waliin jiran jidduutti raawwiin nagaa fi dimookiraasii Itoophiyaa gadi aanaa ta'uu wiirtuun qorannoo nagaa fi dimookiraasii paarlaamaa Awurooppaa beeksisee jira. Jiddugalichi kana kan beeksise sanada mata duree Global Threat to Peace and Democracy in Countries jedhuun hojii paarlaamaa kanaaf gargaara jedhee yeroo dhiyeessetti. Jiddugalichi qorannoo nagaa fi dimookiraasii biyyoota 137 irratti gaggeessee ture jedheen Itoophiyaa sadarkaa 112ffaa irratti kan kaa'e yoo ta'u, biyyattiin sirna federaalizimiitiin kan bultu yoo ta'u, biyyattii keessatti rakkoon nageenyaa hamaan kan jiruu fi lolli naannolee biyyattii garaagaraa keessatti hidhattootaa fi humnoota mootummaa gidduutti deemaa jiru itti fufuun lammiileen biyyattii hedduun akka buqqaan taasise jedhee jira. Gama biraatiin qaala'insi jireenyaatii fi hiyyummaan babal'atu waliin wal qabate lammiileen miliyoona 21.4 ta'an rakkoo nageenya biyyattii keessatti jiru wal qabatee qe'ee isaanii irraa buqqaaniin wal qabate walumaa galatti lammiileen biyyattii miliyoona 21.4 gargaarsa akka barbaadan ibsee jira. Nageenya saayibariitiinis wal qabatee rakkoon guddaan kan jiru ta'uu ibsuudhaan walumaa galatti raawwiin nagaa fi dimookiraasii biyyattii keessatti kan biyyoota saaraa gadii irra gadi bu'aa ta'uu ibsee jira.
kaan immoo beeksisee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatti injifannoo kan labsate yoo ta'u lola humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun hawaasni bal'aa fi uummanni nagaa miidhamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe kan jedhe yoo ta'u kibba Oromiyaa Gujii Lixaa aanaa Bulee Horatti haleellaa har'a raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee kan madeesses jiraachuu fi meeshaalee waraanaallee hiikkatu odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Mottoqomaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 2 madeessuun meeshaalee waraanaallee irraa hiikkatu kan beeksise yoo ta'u Dugala Oromiyaatii fi lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti fuufteedhaan raawwataa jiruunis miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa har'a bakka garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa magaalota keessaa yaasuu fi magaalota tokko tokkollee to'atu odeeffannoon nu gahee jira. Akkasumas bakka hedduutti humna guddaa kan booji'u yoo ta'u humna booji'aman keessaa kan bakka tokko isa viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u kan bakka biroo immoo lakkoofsanis dachaa kanaa hedduu kan ta'u harka kennachiisee jira. Viidiyoo isaanillee qabannee jirra garuu asirratti dhiyeessuuf xiqqoo haala hin hayyamamneen waan jiruuf saniif bira dabarnee jirra. Loltoota sadan kana fuufteedhaan giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen hedduu hojiin ala taasisuun loltoota mootummaa hedduu booji'ee agarsiisee jira. Lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fi godinaalee garaagaraa keessattis lola deemaa ture irratti waraanni bilisummaa injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatti duula nagaa kabachiisuu jedhu waggoota 7 yeroo irraa gara yerootti yeroo garaagaraatti humnoota hidhatan kana balleessuudhaaf duula humnoota hidhatan balleessuu kana humna guddaa bobbaasee meeshaalee gurguddaa fi humna qilleensaa deeggarame duula bal'aa gaggeessaa turus nagaa kabachiisuu hin dandeenye. Duula yookaan opereeshinii hidhattoota naannoo Oromiyaa keessaa balleessuu jedhu yeroo garaagaraatti labsee hojiitti hiikuudhaan hojjetaa turus opereeshinii gaggeessaa turan humnoonni hidhatan kunneen bittinnaan badan kanaafan sadarkaa nu yaachisanirra osoo hin taane sadarkaa ofii jiraatuuf itti yaadan irra jiru. Hojiin nu hafumoo hojii tokko tokkoon funaanuti jechuudhaan yeroo garaagaraatti uummata biyyattiitiif ibsa kennaa turanis qabatamni lafarra jiru immoo faallaa kanaa ta'ee jira. Opereeshinii naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa turee fi akkasumas waamicha karaa nagaa isaaniif taasisaa tureen miseensonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan nageenyi bu'ee jira jechuudhaan yeroo garaagaraatti himaa turanis dhiyoo kana 7 3 dura jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo bittinnaa'ee sadarkaa isaan hin yaachifne irra himanii kan ture yoo ta'u nagaa ni kabachiifna jechuudhaan yeroo garaagaraatti duula gaggeessaa turaniin nagaa jedhame fiduun hin danda'amne. Lolli biyyattii keessatti naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraatti deemaa jiru dhukaasaan furmaata argatu kan hin dandeenye ta'uu qondaalonni mootummaa dubbatuu jalqabanii jiru. Kana dura qaamoleen garaagaraatti fi biyyoonni gurguddoon hundi rakkoo biyyattii keessatti hidhattoota fi mootummaa gidduu jiru afaan qawweetiin osoo hin taane mariidhaan hiikamuu qaba jechuudhaan himamaa kan ture yoo ta'u fudhatama dhabuudhaan lolli itti fufee jira. Tibbanan lolli giddugala Oromiyaa naannawa magaalaa Finfinnee bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwatame miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee irra kiiloomeetira muraasa yookaan fageenya gabaabaa irratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatamaa jiruun humnoonni mootummaa hedduun harka kennatanii jiru. Meeshaalee waraanaa hedduun booji'amanii jiru. Konkolaattonni hedduun hojiin ala ta'anii jiru jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kun immoo muddamsuu hamaa keessoo bilxiginnaatti kan uume ta'ullee kan beekame yoo ta'u humnoonni mootummaa immoo kallattii isaaniitiin maqaa duula gaggeessuu jedhu kana dahoo godhatuudhaan namoota nagaa irratti haleellaa raawwatan cimsanii itti fufanii jiru. Sababoota adda addaa itti maxxansuudhaan namoota nagaa irratti haleellaan raawwatamu umrii dhalleen osoo hin daangayin kan raawwatamaa jiru ta'uu fi guyyaa kaleessaa lixa Oromiyaatti daa'ima ji'a 10 irratti haleellaa raawwatuudhaan kan ajjeefame yoo ta'u akkasumas guyyuma kaleessaa kibba lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa bulchiinsa magaalaa Adaaditti jiraataa qonnaan bulaa siyaasa keessaa qooda homaatu hin qabnee fi rakkoo tokkollee hin qabne manumaa gadi waamuudhaan sa'a 2 irratti haleellaa irratti raawwatanii lubbuu isaa ajjeesuun himamee jira. Lolli deemaa jiru mariidhaan akka furamu mootummatti yeroo garaagaraa qaamoleen garaagaraa irra deddeebi'uun itti himanis mootummaan tolle hin jenne lolli itti fufee jira. Lolli deemaa jiru immoo namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Humnoonni mootummaa qabeenya uummataa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun akkasumas dabballee maal kaan jechuudhaan
Amichi hidhaan jumlaa akkasumas ajjechan itti fufee jira. Ammas qaamonni garaagaraa rakkoon jiru mariidhaan haa furamu jedhanii dubbataa jiraatanis wal dhaga'uun hin danda'amne. Akkuma jirutti ta'e qaamonni garaagaraa yeroo ammaa kanatti humni waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa afaan qawweetiin dhaabatu bira tare jechuudhaan qawweedhaan dhaabuun akka hin danda'amne ragaa jiru. Gara biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo humna guddaa giddugala Oromiyaatti galchuudhaan magaalaa Finfinneetti marsee jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Kun immoo tarkaanfii fudhachuudhaaf qophii ta'ulleen himamaa jira. Ameerikaan Itoophiyaa biyyoota Afrikaa hedduu dabalatee biyyoota 75 irratti uggura viizaa godaantotaa keettee jirti. Ameerikaan lammiilee biyyoota 75f kenniinsa viizaa godaantotaa yeroo hin murtoofneef dhaabuu beeksiftee jirti. Biyyoota kanneen keessaa Itoophiyaa, Eertiraa, Masrii, Soomaaliyaa, Suudaanii fi Suudaan kibbaa biyyoota uggura kana jalatti eeramanidha. Viizaa dhaabuu kun kan darbe ministeerri dhimma alaa Ameerikaa hojmaata sakatta'iinsa iyyattootaaf irra deebi'ee madaaluu fi murteeffachuu akka ta'eef ibsameera. Qajeelfamni ministeera dhimma alaa kun iyyattoota mootummaa irratti hirkachuu danda'an adda baasuuf waan hojjetamuuf qondaaltonni qoonsilaa Ameerikaa viizaa kennuu akka dhaaban qajeelfamni kennamee jira. Adeemsi viizaa dhaabuu kun amajjii 13 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa yookaan immoo amajjii 21 2026 irraa eegalee hojiirra kan oolu yoo ta'u hanga adeemsi qorannoo xumuramutti viizaa kennuun yeroo hin beekamneef yookaan hin murtoofneef akka dhaabbatu himameera. Sadaasa bara 2025 ministeerri dhimma alaa Ameerikaa imbaasiiwwan biyyoota addunyaa irra jiran maraaf xalayaa barreessan qondaaltonni qoonsilaa tumaa seera immigireeshinii paablik chaarji jedhamu jalatti tarkaanfiiwwan seera qorannoo fooyya'aa akka hojiirra oolchan ajajee ture. Qajeelfamni sun iyyattoota deeggarsa mootummaa fi faayidaalee mootummaa irraa fayyadamuu danda'u jedhamee yaadaman viizaa akka hin arganne taasisa. Akkasumas ogeessonni qoonsilaa murtii kennuun dura haala fayyaa iyyataa, umrii isaa, dandeettii afaan Ingiliffaa dubbachuu fi namni kun qabu haala galii isaa akkasumas fedhii kunuunsa yaala fayyaa yeroo dheeraaf isa barbaachisu gadi fageenyaan akka qoratan gaafatee jira. Haala kanarratti hundaa'uun walumaa galatti biyyoota Afrikaa bahaa 5 akkasumas Afrikaa giddu galeessaa fi kan birooti fi akkasumas Raashiyaa, Afgaanistaan, Biraaziil, Iraaq, Iraan, Taayilaand, Yemen fa'aa irratti uggurri kun kaa'amee jira. Walumaa galatti biyyoota 75 kan haguuge yoo ta'u biyyoota 75 irratti yeroo hin beekamneef uggurri kun labsamee jira. Uggurri kun immoo viizaa hojii kan hin makanne yookaan kan hin hammanne akka ta'es viizaa baqattootatii fi DV lotorii kan hammatudha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nuu tura.